kerof karre ceumsawal garre hapachati amma wanje ture lamma shane fi aba o elle fi kafa himbarre na bartu oromoda martu te pama molle suku vyalu tite ke juda galma goluf kera kalma shagari fi dille tabuwanin dille ifanne kulkulchu alaganin bulchu Akkam jirtan ilmaan Oromoo nagee qabdanii fayya qabdanii akkam jirtan fayyumaami nagee qabdanii jirra ni jirra irrallee borullee ni jirra so waniin guddoota akka dhufeef ala muusimeetiif hin dhufe ala muusimeedha ala muusimee nama ta'e ni beektan Oromootiya ala muusimee nama gartee gaafa harargeen gaafa gartee Somaaleedhaa wajjin walloltee jirtuun nama gartee harargee dura taa'ee gartee wanta Somaaleetii wajjin harargee buqqaasaa ture. Ala muusimee jechuun nama gartee harargee buqqaasaa ture gaafa waraana gartee abdiillee san gartee qaamaan keessatti hirmaatee lolaa tureen ummata qatee bulaa gartee warra dachii qotatu warra waa takka keessa hin jirre warra buqqaasaa tureen ala muusimee nama jaaniin namticha sani arra maal abbaasaa barbaadaa fi walloo jira turee jira walloo ummata deemaatii dhadhaa jechuu jiraan. Yoo hidhachuu baatan qawwee isinirraa hiikinaa jechuu jiraan namtichi kun maal abbaasaa barbaada gartee gaafa Oromoo walloo booyaa jirtu dhaabbatee bikka san takkaa Oromoo wallootiif lallabee ni beeka takkaa Oromoo wallootiif gartee sagalee ta'ee ni beeka maararroon walloo san maarra deemti jarri amaaraa gartee maaliif ilmaan Oromoodha kaachi jiru san ficcisiisan jaanii
Akka walloodhaaf gartee gurbaan kun sagalee ta'uudhis bira dhaabbatee ni beeka. Gaafa wallo booyaa jirtu ija cufachuu ture warri baalasilxaaniif hin jaan. Arra wal guuranii maaliif wallo dhaqanii walloon hiikkadhaadhaa wanni jaaniif maaltu jira. Maaliif gartee yoo deemtanii wajjin lolu baattan yoo amaaraa hojii dhaabbachuu baattan yoo amaaraa hojii gartee haatanii lolu baattan hiikkadhaadhaa maaltu fideen isaanii qawwee tana biteefi. Qatee bulan karaa sanii gartee akkuma amaaraa qawwee qabutti hawallooti illee qawwee qaban qawwee isaan qabasan dafka isaanii gurraachaan bitatan ummanni lubbuu isaanii eeguudhaaf limmata isaanii eeguuf beera isaanii eeguudhaaf ilmaan isaanii eeguudhaaf qawwee isaan bitatanii qaban akkuma qatee bulan amaaraa qabutti qaban isaan wani namarra addaan jirtuun maal abbaa isaa barbaadaa fi gartee harargeen gaafa akkasitti harargeen gartee abdibilleen gaafa buqqaasan inni mataa duraa ta'ee gartee gabaree karafarraa buqqaasuu ture. Gartee eenyu saamoraa yoon sifa wajjin ta'e ka buqqaasisiitu ture gabaree gartee manarra gubsisiisu ka ture Alamuu Simeeti. Alamuu Simeedha gartee harargee ka gaafa san gartee ummata qatee bulaa karaa sanii irra buqqaasisu ture mana ibiddarra shitisiisu ture Alamuu Simee ka jaaniin. Arraan tanoo maal abbaa isaa barbaada bollorraa maal barbaada. Wallootu dhisin gahin ummanni kun ofiifuu gabrummaa meeqaantam keessa jiran ummanni kun hiyyoomina guddaa qaban takka gartee hiyyoomina saayikoloojistii samataa qaban gartee Oromoo guddoorraa gartee isaan kophaa ta'anii gamanaanis roorrifamanii gamasiinis roorrifamanii galgalaa ganama gartee ibiddi irra roobaa gartee Oromoo walloo eeggadda gaafa manarra guban jarri amaaraa maa gabbee sagaleen ta'iniif maa biran dhaabbatiin walloof yaadeeti moo walloo kam godhuu barbaadaaf walloo dhaqee irraan tana gartee qawwee teessanii kadhaadhaa gartee yoo nifi isin amaara bira dhaabbachuu baattan yoo isin gartee amaaraaf loluu baattan yoo amaaraaf gartee isin kaatanii zabanyaa ta'uu baattaniif qawwee teessanii kadhaadhaa je'anii maaliif gartee uummata dhiibbaatti godhee qawwee irra hiisisa maaliif gartee miskiina wanni turoorrisuun maali nyaatanii garaan qaban ummanni kun. Ummanni kun gartee ka ummata Oromoo kan gartee Oromiyaa ballooti illee miti ummanni kun kophaa isaanii jiran kophaa isaanii dhumaa jiran amata 400 ol caalaa gartee ammallee hambaan isaanii kaafte mikniyaanni isaan amaaraaf da'anii wanni du'aniif maali miskiinni kana giyaan taa'ee dalagatu yoo dalagachuu hin dandeenye akkama haa ta'anii barbaada maal barbaada Alamuu Simeedha. Alamuu Simeedha harargeen irraa caljechuu saniititu ammaan tana gartee namtichi Alamuu Simee jedhanii kun gartee boofa afaa jala. Kaafaniin hin dubbanne gartee rakkoon Oromoo tana keessa deemu jirtu gartee chaas jee gabayya laatiin gartee ibidda shitu Alamuu Simee kajaaniin kan yoo beekuullee baatan footoon isaa waan fakkaatu gartee harargeetti telegiraama qabatee qawweedhaan gizee gabaree gartee ribarraa gizee gartee garabee qatee bulaa halkan rafuu jiru mana wajjin ibiddaan itti shijaa ture qawweedhaan gartee mataa keessaa kaawaa ture gartee karaa cinaaksanitti ni beektan namni Oromoo cuftinuu 2014 fi 15 fi 16 keessa gartee gaafa Soomaaliin akkasii hafuuraan kuttee Oromoo fixuu jirtu sanii Alamuu Simee faadha warri gartee namticha gartee Saamoraa faana tahee isaaniin gartee namticha Abraa eenyugaa jeneraal Abraa kajaani kadu'eessan katigireedhaa kadu'e sanfaana tahee gartee gabaree lafarraa kaasaa ture isa amma walloo jira ummanni gartee Oromoo namni taatan coftunuu gartee walloof sagalee tahaa. Wallo wanni gartee irraa hiikkisaniif hin jirtuuf wallo maal irraa balleessiteen isaaniin xuuyne ta'anii miskiina ta'anii ilmaan isaanii guddifatan ta'anii lafa isaanii qotatan ummanni kun qatee bulaa horaa horsiisaa bulaadha wanni isaan irraa balleessanii jirtu qawweetan ummanni wanni isaan amman tan osoo akkana xilaadhi amaaraa gartee isaan afurtu kutanii wanni qawwee irraa hiikaniif maali isaaniif maaliif fayyadamte qawween isaan maa fayyadde jara kana maaliif gartee qawween irraa hiikamuu maaliif barbaachise jedhu kun miskiinni haadhuma barbaadaniiti. Hai mekkam haataani moo ilmaan isaanii irra dhumu barbaadamu maal barbaadaa fi gartee walloo irraa qawween hiikamuu qabdi wanni jaaniif maali walloo gizee irraa hiikamti eenyu ka ilmaan isaanii sana akkam godhuu deemaniif hai mee walloo maal irraa balleessite isaanii gartee warri iristi asmallaashiidhaaf gartee afaan banu jiruun lolli kun lola Oromooti lola akka Itoophiyaatti illee miti lola gartee dantaadhaaf gartee kililii lamee wallabdeef ummata guutuu warri turumsiisanii irra baasanii lubbuu namaa bilaashii warri baasaa jiru gartee warra amma aangoorra jiru. Warra gartee dantaa isaaniitiif gartee dantaa isaanii aangoo isaanii irraa tuqamte lubbuu namaatti taphachaa jiran ummanni Oromoo bal'aan gartee walloo bira dhaabbate Alamuu Simee mikniyaannummaan gartee qawwee tana uummata irraa hiisisuuf Alamuu Simee mikniyaannummaan gartee uummata irraa qawwee hiisisuuf maal abbaas akka barbaadu gartee Oromoo dhiibbaarra godhuu danda'udha. Alamuu Simee mataa duraa katee gartee uummata qawwee irraa hiisisuudhaafis akka uummanni gartee ni jiraa miti zabii amaaraatiif gartee isaaniif akka dhumuuf amaarri maa baqata. Oromoo maa dhumti bilaashitti fanxaallee irrattis jechi isaanii irraa kaafamaa jiran ammaan tana fanxaallee irrattis horii jechi isaanii irraa kaafamaniif maali jechi isaanii irraa gartee wanni ka'aniif maaliif fanxaallee irrattis
Amaarree achiin gartee erisas mallaashiidhaaf lolan. Gartee asirraas Oromoodhaan achirraa kaasu jira. Maali riizinnummaan Oromoo irra kana roorrifamu kun? Isaan deemanii erisas mallaashii zabii haa ta'aniif Amaaraaf. Gartee warri OPDOodhaati ergamoo malee warri hin beekne kun gartee isaan deemanii isaan deemanii mootii isaaniitiif ergamaniifi Oromoo isiin naqu kana keessa Oromoo maal irraa balleesse maal irraa barbaaddi? Wanni irraa barbaaddu jirtu nagiyaan ilmaa isaanii haa guddifattu walloon. Nagiyaan fanxaallee nagiyaan haa jiraattu qatee bulaadha isaan. Wanni isaan irraa barbaadan illee hin jirtu nagiyaan bobba'anii nagiyaan jiraachuu fedhan. Uummanni kun horsiisa taa bulaadha. Qatee bulaa waa takka illee kan qabne naannoonni karaa isaanii qawwee qabatee deeman. San durii amma miti gaafa Mangistoo Hayilamaariyaam akkasi qabatanii deemaniin mikniyaanummaan Oromoo gartee ilaalcha keessa naqatanii irraa qawwee guuraniif fanxaallee fi walloon keessaa foon gara nama rarti. Namni akka fanxaalleetii fi gara keessaa foon gartee walloo akka isaanii namni nama raruun jiru. Maaliif Oromoon kan hundumamina guddaa qabdiin. Tun fanxaalleen gartee karaa naannoonni fanxaallee kun gartee namni dilas hin jiruun. Mikniyaanummaan turoodha samiin manni kun beebar maal balleessanii barbaachisaatti dabeebar. Amma walloo keessa galgala ganama inni walirra dalagu jira. Kaati deemaa zabii taa'aaf Amaaraa jechuudha. Ka Amaaraaf dhumaadhaa jechuudha. Ka Amaaraa gartee Amaaraaf du'aa jechuusaati. Miskiinni maal balleesse? Qatee bulaadha. Uummanni kun gartee poolitikaa keessaas hin jiran. Mikniyaanni du'aniif walloo hin jirtu. Wallo isaan finne jechuun iffituuf gabaabsu barbaadan. Wallo hin tuttuqina. Wallo raarki keessan irraa fudhadhaa jaanii namni Oromoo dhiibbatti godhu danda'udha. Wallo wanni isaan wallo gartee qotee bulaadha ta'anii dalagachaa jiraatiin poolitikaa isaanii keessa illee jiran angootti illee turufuutti jiran angoo keessaa illee darajaa takka illee qaban wallo. Gartee rooroon isaan gartee diina akkasii manarra guban wallo irratti maa takko gabbayee baala silxaan ana keessaan hin jaan wallo sagalee maan ta'iniif. Ma gartee looloon tularra deemti walloo lirti wallo gartee rakkinni walloo kun furamuu qabaa jedhanii maan dubbatin nama tokko paarlaamaa keessa ka gabbee dubbate oonag jaanii maqaa buusaniifiti kun gartee ari'amuu qaba jaaniin maal jechuudha san akka eefin kabiraatti illee gartee akka angooratti dhufneefi eekoo oonag talalaaki jaanii paarlaamaa san keessatti qeessanii gurbaa gartee saba isaatiif ummata saatiif gartee sagalateef rootana nurra deemu jira manaa wajji nu gubachaa jirra rakkoon tingatuun haa furamtu hojii gartee oonag jaaneeti paarlaamaa san keessatti afaan rabbanaa oola miidiyaan guutuun soo amma maal balleessitee wallo gartee Amaaraaf sabii taatuuf wallo Amaaraa ettee lubbuusii dhaabadan ilmaan walloo namni taatan gartee lubbuu teessan Amaaraa ettanii lubbuu teessan gurgurina dhaabadan Amaaraa ettanii lubbuun takka walloon lubbuun takka ba'uun qabdu. Wallo wannummaan isin lubbuusii baatuuf illee qabdu. Mikniyaanni baatuuf san maaltu jira? Mi'a mikniyaannuma riizinnummaan wallo bilaash irratti gartee kaatee duutuuf maaltu jiraan? Wanta akka waan balleessanii qaban wanni isaan irraa balleessan jirtu isaan gartee qatee bulaadha. Qatee bulaan nagiyaan jiraachuu barbaadan. Dhaala muusimeedhaa ka qawwee irraa isisu jiru yeroo ammaan tana dhaala muusimeeti. Kaisisu jurus ala musimee mataa duraa ta'ee wallootti gartee akka walla dhumtu barbaadu ala musimeet harargee ficcisiisaa baate taarikaan kee takka beeyna bikka ati ficcisiiste gabaree gartee manarraa buqqaasisiste ka gartee cinaaqsan namni ati gartee jeneraala wayyaaneeti wajjin faana taatee gartee kana lammataarra dhadha'uu turte halkan ibiddetti shiddee qatee bulaa ifin ooyiroota wajjin malee manaa wajjin مخلوق أوجين قبوتو رجافة بدين لدا على موسمات أماس ولو الرجل ولو ما أنت نقرتي إيجل الرجل قال لي قرتي يو كونتينيو كنا خديمو تاتي ولو ما اللي قرتي هيدا فيتو ديما نمت تشغل أم سنبودة مال قولو ديما كوي ساني راي كسيسو جرا ما أنت نتسيقل لي جرا كوي ساني كراي سيسو ميكناني راي سيسو في اللي نجرون وماني ورمو بلان قرتي ولو جنا دابتشو كبان wallo gartee sagalee ta'uu fi qaban wallo waan balleessan qabduuf zabii Amaaraatii miti dandeen isaan OPDO wal guurtee gartee daanyaa isaaniitiif isaan zabii taatee fi haa eegduufi yoo nama isaaniin jaan deemanii isaan haa eeganii fulaa warra Minilik Safaariidha jarri Amaaraa baqachaa jira bira warri gartee warri naannoo saniitu gartee biraa baqachaa jira gartee takka TDF waan isaan ta'an gabbaastee nu gorsiisu jirti fooxaa labaashiin gartee akkasiin jirtu gartee yaani faan biran gartee zarraa bakka zarraa miidiyaa gubbaarraa faan banaa jeen waan isaan ta'an TDF kunola waraabdee viidiyoo takka gartee nu gorsiisu jirtiin arku jiraan garuu ammoo haa jabaatanii isaan illee nachin wanta isaaniiti anyway namni Oromoodha walloof sagalee taa'aaf wallo eegadu te buchaa gurra qabatanii namayyuu wallo injiina wallo ammaan tan eegalamee jira bidditti ولا ما أنت نقدر خسقلي تاتنيف ولا ما أنت نقدر خدي باتي قطن على موسميتين سنين جازي التيمة على موسمي ده مالا بساتي ذلك إني بلشنس ولا أنتاني
inni gartee itti gaafatamaa walloon ta'an dantaa federaala keessa dalagaa inni lubbuu namaarra balleessuu malee inni gartee waan inni dalagu takke gaarii tanaan dalagijee takka hawaasa kanaaf hawaasa irraa daladajee takka dubbatee ni beeka dantaaf ilmaan eessuma ta'uuf gartee ilmaan eessumaati ijoollee namaaraa sagartee dhaamu jirtu watutu jirtu ilmaan isaatiif ilmaan eessuma ta'aniif dantaaf ilmaan eessumaa taa'ee eegaaf isin iyyuu siniif gala. So dantaaf gartee isaaniif zabii ta'ee inni taa'ee wardiyaa ta'aaf Oromoo waan dhumtuuf hin qabdu wallo waan duutuuf illee hin qabduuf wallo sagalee taataniif gartee wallo eegalanii jiran wallo gartee dhiibbaarra deemaa jiran maantana qawwee teessanii kadhaachaa jiraniin wallo sagalee taataniif miidiyaa kana gubbatti gartee sagalee wallo dhageeffamuu qabdi alamuu simeedhaati isaan fixuu deemu alamuu simeeti gartee isaa fi namticha itti gaafatamaa sinifin posti godhamee maqaa isaa sanin beeku so isaan lameen gartee warri gartee sanis wallooti ja'an namtichi gartee dhiibbaarra godhaa jiru wallo irratti adiraa teessan san dhiibbaatti godhaan jarri adda bilisummaa Oromoodha yoo ammas gaafeetee oye nobsa warra adda bilisummaa Oromoo oldii internet ke khote jarri adda bilisummaa oldiin gartee kaduraan adda bilisummaa Oromooti hojii jirra jee arraan tana OBN irratti afaan banaa jiru kuni jarri kun kaayoon isaaniitu maal turte duraan Oromoon bilisoomtee jirti amma Oromoon gartee waan silaa galmasiin gahuu barbaachisan geessee jirti warri amma gartee adda bilisummaa Oromoo irraa keessi galaafottaqee hobaachi bee jiru kana OBN irratti amma garsiisu jiru internet keessatti du'a jiraate so warri irraachi buqee jiru kuni gizii amma kana jaanii afaan bananii dubbatan isaan kaayoon isaanii hanqanuma turte kaayoon isaanii gartee biyyuma galuu turte chaansii biraan qabdan silaawii lafallafuu afaan banaa koota miidiyaa afaan banaadha gartee isin cufti keessanuu gartee warri ammaan tan adda bilisummaa Oromoo keessaa buqqee hobaachi bee gartee ammaan tan miidiyaa OBN irraa afaan banuu jirtan bika biraa bika tiyaatan hin qabdan opshina biraatis hin qabdan dulloomtaniitis jirtan kanaafuu bika oolmaa irra bika wiltii wayyaa jechuudhaaf afaan banuu jirtanii isin beeyna lafallafaa oola garuu umrii teessan dhaaba kana keessatti fixattanii umrii teessan gartee uummata Oromoo bilisa baafneettanii fixattanii gartee arraan tana kan lafallafuu keessaniif hedduun tigaddaan joo isin akkanuma kataatan taate gartee Oromoo fi miti duraanuu akkatti galtuun dhabdanii akkatti galuu barbaada akkasitti ala teenyee jaati dubbadha san qabsoo uummata Oromootiif miti isin garree jirra taayee dandaanna inni sarrafaan banaa oole taayee dandaannaadha duraanuu ati fattaala gartee uummata basaasuudhaaf mana hidhaa keessa turte qabsoo Oromootiif miti nama sin beeyne himiif hanqacha keessa turte basaasa turte ati nama gartee nama Oromoodha nama gartee quuqama qabu nama gartee Oromoodha gizee rakkate gartee taayee haasawa misira keessaa nuguur jaanii keessa siidhan malee uummata Oromootiif gartee namni qabsoo Oromootiif ala gabbee gizee guyyaa tokko rakkoo Oromoo gabbaatee dubbata taayee tanaka guyyaa tokko silaa rakkoo Oromoodha gabbaatee dubbata takkaa Oromoo ati takkaa harka kankee qubni kankee gartee kaatini biradheetu san gartee doomaa maal barataa mititi qubni kankee kaati baratan dukkaa guyyaa tokko sagalee Oromoo ta'e takkaa Oromoo bira dhaabbattee gartee guyyaa rakkoo Oromoodha takkaa dubbattee ni beekta taayee tanaka ati gaafa wanti afran qalloon gaafa biyya galee nama tokko taayee bira dhaqan gaafa san Oromoon gaafa biyya galtee mi Oromoo na dhageeffa dhaga jala bika kana gaafa Oromoon biyya galte gartee afran qalloon gaafa biyya galte taayee faa bira dhaqan ganama isaa gartee gizee bira dhaqanii titi ta'anii isa hojjaa soo jira yaaboo gaammoo Oromoo waliin dhaabbachuu qabdi Oromoon gartee waliin dhaabbattee gartee Oromoon gartee mircaa kanarratti illee gartee injifachuu qabna maara yaaniitu gartee waa'ee Oromoo irra waliin haasawaniin jannaayini shaneen ni balleessinaa taayeen guyyaa gartee afran qalloon gale namaan jedhe nama isa bira taayeen akkas jeen nama dhaqee gartee ofiisaatti gartee hojjaanichi ofiisaa gisee geessan gartee nama sanii shaneen ni baddii ni balleessinaa jeen shaneen kale seentee beekatti bilisummaa Oromoodha guyyaa gartee afran qalloodha gaafa afran qalloo san gartee gaafa afran qalloo sanii namni sana sirraa ka'ee biyya dhaqee warra Ameerikaati gisee dhaqee barakkan akkanaa gartee Oromoo wal bira dhaabbachuu qabna alaafis biyya keessaas gartee wal cina dhaabbanne waliin gartee injifannoo ta'e tana gartee wantoota kana godhuu qabna akkas godhuu qabna waanuma gartee hawaasa Oromoo irra haasawan gizee haasawaniini shaneen baduu qabdii jeen tooftaa galchine malee baduu qabdii jeen ati kaayoof qabda akka gartee badiinsa isaanii irratti galgalaa ganama kaarratti dalagaa ture isinii gartee hattuun gantuun gartee warri gartee sababa maqaa Oromootiin gartee sababa maqaa Oromootiin Oromoo keessatti hidhamee basaasuu ture ati kana kaa qullaasii
taayee dandaanaa siitana kan qullaan gartee keessa hidhamee uummanni gizee mirreetii gartee aara keessa gizee hidhamee jiru taayee haasa'uusan gartee kateessee waraabdee gizee isaan sigabbaasan fincaanii gizee kan sigabbaasan misira kan nuufi turteef abaluu gara akkan abaluu kos yatteeni warra gartee hidhamee jiru warra bilisummaa Oromoodhaa kan gaafas hidhamee jiru san gartee warri misira galaa baasee kan nuu ture ati faada ati fattaala isaanii turte. Ati gartee khamisira baasuu ture warra rakkatee taa'ee haasoo gizee namni bar rakkatee mana hidhaa keessa gizee taa'ee bar waa cufa haasawaa gizee rakkina keessa waan dabre gartee waan qabsoo tana keessaa gizee hojjaa sa'uun inni abalookas jedhi qalamaan tuqxee fi gartee uummataa himuu turteef fattaala guddaadha takka ati gartee Oromoo wanne daleettee maaltu jira wanne ati daleettee maal hanqam takkatti ati gartee uskola fixxee hanqam takkatti hidhaarraa baatee hanqam takka fuutee aangoo dila guddoo tana sii kannan yoo fattaala isaanii taachuu baatteen namni meeqaantamii hidhaarraa bee maangoon harkatiin meeqaantami gartee hidhaarraa bee gaafa sanii maaliif aangoo harkatee maaliif irra bikkaa darajaa jirtu kana maan jiraatirree ati duraanis fattaala isaanii turte ati duraanis misira isaanii kan nuufi ture misira isaanii addi bilisummaa Oromoo siin baate abaluu akkasii ture akkana dalagu ture gartee kan gartee akka isaan moor hidha jabeessanii akka isaan tumsiisan gartee akka lubbuu isaanii isaan gabbaasanii rashansiisan kadaleessitu ture mana hidhaa keessatti taayee dandaannaa jaanii kamataa tana kaa qullaa gartee waan ifi funaman fakkaanisan taayeedha akkas godhaa tureen. Kajjeesisu tureen nama gabbaasee gartee akka rashanan goosisu tureen isaa information kannee fi mana hidhaa keessa gabbaasanii rashanu tureen OPDO'n nama rashanu turte OPDO'n nama jeesu turte OPDO'n gartee lubbuu namaa taphachuu turte gabbaatee halkan gurraacha kana gartee nama rashanu ture OPDO jaaniin OPDO'n gartee nama lubbuu namaa taphatee gartee wayyaanee caalaa namni Oromoo lubbuu isaa taphatee OPDO tana kaa qullaa amma taa'u kana gartee bar nama yoo si'aniin jaan yoo TPLF yoo Oromoo fixee eegaa amma sadeen kana silxaanarra dhuftan maaliif Oromoo duwarraan dhaabina san TPLF fixeemi TPLF yoo fixee akka gartee Gabratsiyoon baanu nu cuftinu gartee badii balleessinee jirra cuftinu ka darajaatti walaa gaafannu jeemti eka cufti keenyaa gartee inni fattish jeebar walaa fattishnu jeebar gartee eenyu ka rashanu ture fi eenyu ka basaasu ture eenyu ka tiimu ture inni fattish jeebar inni walaa fattishnu jeebar Gabratsiyoon ani dachisaa san gartee make sense naata maaliif gizee wal fattashan gartee abbaa kamtu waa balleessee abbaa kamtu waa nama rashane sila kana addaan ba'an maasaniif hin godhin nama sen hin jaani Abiyyi maal godhaa ture gaafa duraanii Abiyyi maal godhaa ture Oromoo ta'uu faasataaluun ture ka telefoonaan xallafuu ture eenyu Abiyyi bi amma didamii meeqa ka rashansiisu ture eenyu abaloo chimbee jee telefoonaan ka xallafsiisu ture Abiyyi bara OPDO'n hanqee amma silxaanarra jirtan kun cuftinu gartee warri harki isaanii dhiiga qabuun OPDO warra nama rashanuu ture OPDO'n gartee warra olmaan Oromoodhaa gadiin taa'een OPDO jechuun nama gartee marzii maxannee marzii gartee uummata Oromoo dhiiga isaa dhuguu bira kutee uummanni kun bara ni dhumuu dideef malee OPDO silaa lafarraa uummata Oromoo kana fixxee jirti. Namni akka OPDO'dha Oromoodhaaf gartee xilaanni marzii ta'ee hin jiruun uummanni wayyaanidha mana keenyan beekan gaddeebi'eetillee hin jira uummanni wayyaanidha gartee mana keenyan beekan ala keenyan beekan warri hulaa Oromoodhaa dadhabsisee Oromoo kana keessa jira juun warra akka taayee dongoraadhaa gartee mana hidhaa keessatti gartee quba kana qubaan garsiisee aboloo kana hidhaarraan bahin aboloo kun yaannisaa akkani waan akkanaa dalagaa ture waan akkasii dalagaa ture yaani gabbaanii harkan ijee hidhanii warra shansiisu ture taayee dongoraa faadha. Warri gartee lubbuu Oromooti mana hidhaa maakalaayii kana keessatti gartee fuudhanii caakkaa keessa geessanii halkan dukkana gurraacha gartee bikka namni karaa deemuun beenen dukkana keessa hidhanii gartee ni himii gartee akkana godhu turte ganii rashansiisu ture dheenyu taayee misira inni kannuu tureen kaadda bilisummaa Oromoo gartee mana hidhaa keessa kannuu ture gartee ka isaanii kannuuf sanii rashansiisu ture taayee faadha basaasni Abiyyi faadha basaasni warri isaan rashansiisaa ture ulmaan Oromoodhaa dhumuu dideef malee isaanii rashansiisuu tureen OPDO'n afaaniin qabeettee gizee gabbaatee uummata Oromootti gartee Oromoon akkamitti uumaarra hojii dhaabbatte dantaaf hojii dhaabbatteen Oromoo san sinnaqu ati irra hin jiru ka Oromoo gartee xuuxaas bahee gartee lafee isaanii hera malee cabse nyaachuu jiru OPDO malee hin jiruun xilaanni Oromoodhaa arraas ta'e boruus ta'e OPDO diqaalaa yaatu gartee diqaalaa kar dhibbaa takkaa gartee taashanyin siidhaatu bikkarraa dhuftan beekamneen maqaa afaan Oromoo beekaniin magaalaa Oromiyaa keessa waan dhalatanii afaan Oromoo beekanii sanii fi gartee isaanii warri gartee basaasni guddaan isini warri gartee Oromoo gadiin taa'een isin afaan qabneettanii isin waan dubbataniif illee qabdaniin mee namummaa yoo qabaatan oo wayyaaneen akkas godhee jirtee mi'ee
gootee turte. Ama sadeen kanamaa Oromoo irraa du'an dhaabin. Ama sadeen kana gartee Oromoo maa hidhaa irraan baasina. Oromoo maa mana hidhaa keessa walii qabamti. Maan baasina. Opi wayyaaneen dila sana akkasii walii qabdeerisee mi'ee wayyaanee walii qabdeerise sana haa jennu. Okay? Ammaan tanoo. Amma ka walii hidhee walii ukkaamsee qoonqoo dhoorkee ummata gartee fincaanii fi gabbahanii akka gartee qilleensa kana qilleensuma addunyaatu furanne ka godhu jiru eenyu OPDO hattuu warra harki dhiigaa diqaalaa OPDOoti fi OPDO